ilma dhiiraa caalaa dubartiin kabajni maal akka ta'e hin beektu. Kana jechuun dhiirri gabaabaa tahee dheeraa, furdaa tahee qal'aa, fokkataa tahee bareedaa mana ofii keessatti yookiin nama jaallatu tokko biratti even bakkuma wayiisitti illee kabajamuu fedha. Maarree nama kabajni maal akka ta'e beeku kana intala takka si jaaladha jedhee jireenya ofii keessa fidee innaa jireenya isii keessa seene sana boodarra deemee kabajni isiidhaaf malu sun kabaja dubartummaa isii, kabaja namummaa isii sigalee irraa mulqee akkuma barbaade jireenya isii keessa seenee bahaa oola jechuudha. Yeroo ammaa kana kan argina. Maarree maaltuyyuu sadarkaa kanarra isaan geessisaan ati na wajjin dhagahii gurra keenkeenaaf bani shamarran jechuudha. Namni tokko kaleessa isin jaalatee har'a kabaja isii dhabe taanaan maaltu tahame? Maaltuyyuu jireenya kana keessatti tahamaa jira jettee of gaafachuun dirqama keeti jechuudha. Yoyyaa ashamaa harka foonee jirra jirtu obboleeyyan baga jiraattan ani haannichoodha. Maarree yaadota tokko walii qooduudhaan wantoota hin fakkaata jedhame irratti yaada walii kennina. Yoo isinitti balleessine koomentii jalatti yaada keessan ibsatu hin dagatinaan isiniin jedha. Ilma namaa tahee kan kabajamu hin feene gonkuman jiru anas taana. Maarree namni tokko gaafa kaleessa si jaalatu jaalala dhugaa si kennaa ture har'aan tan immoo yeroo barbaadu bahee yeroo barbaadu galaa jira taanaan yeroo inni deemetti geggeessite yeroo inni dhufetti muutu gammachuudhaan simatta taanaan namtichi sun ilaalchi inni sii qabu hagasuma gaxxiqqaataa deema jechuudha. Namni tokko gaafa jireenya kee keessaa bahu koodiin jireenya keetii jijjiiramuu danda'uudha qaba. Gaafa tokko sitti tolaa gaafa tokko sitti baduun kun jireenya kee keessatti akka ati dubartummaa teetiif kabaja hin qabne si taasisa waan ta'eef nama jireenya kee keessaa bahee deemee gammachuudhaan simattee akkuma kaleessatitti deebitee itti haasa'uu wajji jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaallee namichi kun kaleessa deemee ture. Borummoo deemuu dhabuu isaa infidensiin ati harkarraa qabdu maalidha? Laal bakka kanatti sirriitti of laaluu qabdan jechuudha shamarran keenya. Bakka inni dhiifama na gaafatee jira ni deebi'amna deemuu mala. Kanaafuu qixaatii isaaf malu kennitee fi geggeessuu danda'uudha qabda. Yaa akkas ta'uu qaba. Inni lammataa namni tokko gaafa sitti balleessu yookiin jaalalleen kee kun gaafa garmalee sitti balleessu haguma inni sitti balleessaa dhufe sanatillee dhiifama godhaafii deemta taanaan kunis wanta si tuffachiisu irraa jechuudha. Namni tokko yeroo takka ni balleessa yeroo takka waan hin taane ni dalaga waan hin taane inni dalage sana irratti dhayixee wanti kun sirrii miti irraa deebi'i jettee hoggootti himti sana booda yookiin ati irra geettee badii nama sanaa erga barte booda dhufee dhiifama si gaafatee namtichi sun burullee achumatti deebi'if taanillee achumatti deebi'a taanaan sigalee ati baadhattuu taate inni baadhatamaa tahaa jira waan taateef yeroo dhiifama gootaniif wanta san itti amantanii dhiifama gochuu qabdan. Erga itti amantanii dhiifama gootan namtichi sun jijjiirame laaluu danda'uudha qabdan. Hin jijjiirame taanaan dhiifamni bakka kanatti kennamu hin jiru jechuudha jamaa. Maaliif booddeen keessan miidhama, booddeen keessan kufaati, booddeen keessan cabiinsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nama dhiifama san itti fayyadame dhiifama ati kenniteef san itti fayyadame wanta balleessisan irraa of deebisuu danda'e qofaaf dhiifamni gaha jechuudha. Inni sadaffaan kan yeroo hundayyuu ani isiniin jedhu jireenya jiraattan keessatti lakkii jechuu baradhaa. Wanni ittiin amanne wanta gochuu hin barbaanne tokko selfii konfidensiin keessan gahaa ta'uudha qaba. Laalame qabeenya qabaachuu miti selfii konfidensii jechuun. Bareedduu ta'uu miti dubartummaan keetu gahaadha jechuudha. Waan tokko jireenya kee keessatti murtee fi murteeffachuu yoo dandeette gahaadha wanni kun sinii garee. Kanaafuu waan ittiin amanne tokko namicha san of bira tursiisuuf namicha san jireenya kee keessa tursiisuuf jecha waan ittiin amanne waan keessi ittiin gammanne tokko ishi jettee hin qeebaleen. Maaliif mashil haal sin jedha laal habiibti mashil haal. Bakka isiin fudhatti waan fedhe akkuma fedhe godhee itti taphadhee mira isiitti irratti illee taphadhee dubartii strong taate namni itti taphatu hin jiru wallaahi laziib. Kanaaf la hin ta'u hin barbaadu la jechuu barachuu qabda la dhumatee barmee takka nama wajjin la jedha hin ta'u bakka ittiin amanne yoo ati waan kana naan godhin nan jaalattu yoo akkana naan ta'in nan jaalattu yoo akkas sijjamar jaalalli kanaan hin mirkaneeffamu. Jaalalli
yoo kana naan godhin nan jaalattu jedhee inni si mirkaneeffachuu deemu sun gaafa ati goote immoo san caala si tuffachiisa waan ta'eef bakka waan kanatti namanne hin godhu. Sii taha taanaan ani tana na wajji deemuu dandeetta. Siin ta'uu taanaan ahla wa sahlan. Kana jechuun eenyummaa kan kee kabachiisuu jechuudha. Walumaa galatti si galee kanaaf jechuun barachuun dirqama keessani. Inni sadaffaa wanti jireenya jaalallee keetii keessatti si tuffachiisu dubartii eenyummaa isii hin qabne. Dubartiin takka gaafa jiraattu ani haanichoon waan jiraadhuuf wanta uumameef waan jiraadhuuf bakka ga'uu barbaaduu fi waan hojjechuu barbaadu sammuu kiyya keessatti diizaayin gochaan oola. Kana jechuun yaada namtichaa irratti hidhatan qabu jechuudha. Namtichi jireenya mataa isaa ka jiraataa jiru sanirratti hidhata hin godhadhu jechuudha. Yoo barbaade biizinasa mataa kiyyaa haa ta'u, hojii mataa kiyyaa haa ta'u, wanta wayii sochoosuun haa ta'u, hiriyoota kiyyaa haa ta'u, bakka silaa isa bakka buusu san hojii kiyya, eenyummaa kiyya. Si galee wanta silaa bakka buusuu qabu ofirratti hundaa'ee yoo bakka buuse ni kabajama. Sanaa miti taanaan namichuma jalatti hirkattuu tahee jiraadha taanaan namummaa kiyya si kabachiisu boruufis nan hidhatu namtichi. Boruuf dubartiin tun boru jireenya kiyya keessa galte jireenya kiyya guutuu naa gooti jedhee sababni inni isin filatuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu dubartiin yoo eenyummaa isii hin qabaanne dhiira biratti akka tuffatamtu isii taasisa jechuudha. Eenyummaa keessan qabaadha. Eenyummaa keessaniin boonaa. Isin galee. Inni shanaffaan dubartii adeemsa jireenya mataa isii kan jireenya kana akka xaacaa tokko bichaan akkanumatti achi garagalchitee ooftu sun taane jireenya kana karaalee garagaraatiin laaluu dandeettu. Milkaa'ina karaalee garagaraatiin laaluu dandeettu. Kufaatii jireenya kanaa karaalee garagaraatiin laaluu dandeettu ni kabajamti. Garuu sanii miti taana kallattii mataa kanatti achi garagaltee kallattii takka qofarra xiyyeeffattee deemaa jirta taana dhiira biratti kabaja si hanqisaa jechuudha. Kanaaf shamarran keenya of tahaa dhaabbadhaa. Nama tokko gaafa jaallattan jaalala isin kabachiisuu qabdu. Isuuf dubartii nama kadhaadhaan hin hambistan. Kadhattanii jalatti kuftanii uffata isaa miicitanii biddeena gootanii fi mana isaa keessa maal jettanii kun hundi isaatu iyyuu isan hambisu jechuudha. Sirraa deemuu barbaada taanaan namtichi sirraa garagaluu barbaada taanaan wanti kun hundi isaa isa biratti ilaalu. Yaalli kun sii akkanatti isa jalatti kuftee kaatura tarkaanfatee ta'ofii isaatiif laal bakka qabuuf isii san jala dhaqeechitti gangalataa walii bula jechuudha. Kanaaf isin dursa jaalala namaaf kennuun dura jaalala ofiif kenna. Dura of kabajaa, of kunuunsaa, ofiif bakka laadhaa. Sana booda mootu nama alallee qeebaluu dandeettan jechuudha. Kanaaf kufaatiin keessan kan har'a kuftan, kufaatiin keessan kan jireenya dabarsitan keessatti kuftan kuni jireenya itti aanuuf immootu isin qaruu danda'uudha qaba. Bilchaachuu danda'uudha qabdan. Kaleessa maaltu na mudate? Har'a hoo akkamitti mudannoo kiyya kaleessa sanirraa baradhee jireenya kiyya fuulduratti oofachuu danda'a? Akkamitti dubartummaa kiyya ittiin kabachiisuu danda'a? Kaleessa waan akkanaa kanan na kuffise har'a hoo jettee of gaafachuu danda'uudha qabda jechuudha. Inni biraa kan jaalatan hundatti ni hirman. Kan jaalatan hundatti ni hirman. Yeroo takka takka osuma jaalannu yeroo wanta bakka waan barbaannu san biraa dhabne dhiisnee deemuu barachuu danda'uudha qabna. Yoo dhiisnee deemuu barachuu hin dandeenye miidhama cimaa nutu miidhama sinii galee maaliif nuti dubartiidhaan umriin kennallee asuu jira waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wanta nuun madaalle wanta nuun fakkanne tokko nuun fakkaatu ergatti amanne carraa dhiisnee deemuudha sirriitti talaammaduu barachuu qabna. Malee nama jalatti kufnee nama kadhachuun nama talaammaduun kabaja keenya dubartummaa keenyallee nurraa buusa waan taateef sirrii miti. Ammallee jaalalli yoo ati kana naan godhin nan jaalattu jedhee kasi biraa deemaa jiru yoo taate namtichi dhuguma durumaa sin jaalanne. Nama sin jaalanneef immoo gatii kafaluun dhorkadha seera keenya keessatti. Si galee dhiirri tokko gaafa si jaalate dhugatti si barbaada. Dhugatti si jaalate taanaan naa godhi naa kenni naa akkas tahe yoo akkas naan goone akkasii miti yaada jedhu keessan galchu. Osoo atuuyyuu la'a jetteen si wajjin deemu si wajjin tarkaanfachuu isaa duubatti hin deebisu. Kan immootu fedhii sirraa barbaadu yookiin immootu wanta wayii sirraa argachuu barbaadu jecha takkitti isa ga'a. Miknyaatuun sababa sirraa barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ofitti deebi'aa shamarran keenya viidiyoo kana. Sheer walii godhaa ani haannichoodha. Bye bye.